michuudugaa yaala seekoo magaan. Ashamaa harka fuunii hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaalii kan koo akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa koo galata rabbi baga viidiyoo haaraa wal deebine warroonni haaraa turtan baga dhuftanii baga maatii taatan warri subscribe gammaan godhin immoo sheedii santuqaati maatii ta'a yoo sentito laayikii sheerii koomentiidhaan na jajjabeessaa jechuudha. Kanarraa kanaaf haaraa wanni qabadhee dhufe waa'ee namoota jecha namaaf jedhanii abdii kutan akkasuma immoo wanta hojjetan irraa hamilee jechi namaa hamilee cabsee kan duubatti deebi'an namoota akkasiitiin jechoota tokko jechuun barbaada namoota duubatti deebi'aniif jechuudha. Har'a kan na dubbachiise sababni waan kana dubbadheef suuraa kana ilaala isheen namoota ani baay'ee jaaladhu nama ani baay'ee jaaladhu jechuun isaan namoota ani baay'ee jaaladhu yuutuubaroota gruppiidhaan isaan hojjetan ijoollee gruppiidhaan hojjetan beektanii hunda isaanii jechuudha ijoollee baay'inaan hordoftoota ni qabuun beektan jedhee yaada hunda isaanii ni jaaladha keessumaafiyyuu mustariyaa baay'een jaaladhaani dubartii koonfidensii qabdu dubartii Oromoo gaafan argu baay'een jaaladha sababni isaa nuti maal eenyu gajjarraa nutis dubartiin Oromoo akkuma dubartii kamitti maaf koonfidensiidhaan ofitti amanamummaadhaan waan tokko hojjennu yaada jedhu waan hin qabuuf dubartii akkasii waan argu baay'ee dasna jedha. Ishee baay'een jaaladha baay'een isaan hordofaa yuutuubarii isaanii sadii qabanii sadaniyyuu nan hordofaa akkasuma yoo isaan viidiyoo gadhiisan hanga dhumaa taa'ee hordofaa baay'een isaan jaaladha baay'ee isaan jaaladha. Akkasuma ana qofsan ta'an hordoftoota baay'ee qabanii hordoftoonni hundi isaanii hin jaalatu. Dheengaddaa kana maal jetti dhugaa rabbiyaan piraankii natti fakkaate dhumarra piraankii dha minaa wala jettee kofalti natti fakkaatan gan dhumaa yoo dhaggeeffadhu isheen dhuguma jette amma booda viidiyoo waraabuu amma booda yuutuubii dhiiseeraa jette an koomentii akka jedheen kenneef namaaf jiraattaa jechi namaa moorsee cimsuu qaba malee duubatti deebisuu hin qabu jedheen koomentii kenneef garummoo otoo irratti naasa'e otoo viidiyoo irratti hin hojjetin hin darbu jedheetiin ishee qofa osoo hin taane namoonni baay'een jechoonni namaa kan duuba isin deebisu namoota baay'ee jira. Just YouTuberii osoo hin taane waan baay'ee hojjechuuf biizinasii hojjechuuf ta'ee waanuma kam hojjechuuf ta'ee muuziqaa hojjechuuf ta'ee weellistuu ta'uuf namoonni tokko tama fakkeenya weellistuu ta'uuf jedhanii sirba baasuuf jedhanii jechi namaa hamilee cabsee kan deebi'an baay'ee jira. Waanuma kamirratti yoo hojjechuuf jettan jechi namaa nama sakaal namni waa jedhu namni negeetifii namni hundi poozitifii miti namni tokko negeetifiidha akkasuma waanuma jiruudha addunyaa nama hundaan jaalatamuu hin dandeechisu waan feeti gooteeyyuu jechuudha. Garuuyyuu ati ergetti amantee waan sana gootee maaltu jecha namaaf jettee bakkee kennitee duubatti deebi'uu hin qabdu jechuu barbaade namni kamiyyuu jechuudha. Mustariyaa haramaa san jechuu barbaade tasumayyuu dhiisuu hin qabdu hin deebitee abdiin qaba kaleessa diraamaa wayii irratti argeen jira diraamaa masaanuu diraamaa wayii irratti argeen jira fakkeenya taatanii kan hojjetanii gammadeeraan deebitee yaada gara yuutuubii irratti deebiteen hojjettaa namaaf jettee tasumayyuu dhiisuu hin qabdu waan hojjechuu barbaade eenyuuf jettee jiraata namaaf jettee jiraattan ofiif jettee jiraata sababa ta'eef itti amantee goota erga ta'e wanti atiin jecha namaaf jettee duubatti deebituuf tasumayyuu hin jiru. Ofitti amanamummaan kan keessuun eessa dhaqe baay'ee ofitti amanamummaa qabda sababa ta'eef baay'ee cimina qabda waan ta'eef jechuudha yeroo baay'ee sin ilaalu viidiyoo keessan irratti kanaaf jecha namaaf duubatti hin deebisin jechuun barbaada ammachee kana dhaggeeffattu abdiin qaba sababni isaa sabskraayibii naa gootanii jirtan waan ta'eef yuutuubii tokkoon akka isheen na dhaggeeffattuun barbaada ishee biraan naagaa tasumayyuu dhiisuu hin qabdu jecha namaaf ati jechuun amma ati yeroo yuutuubii nan dhiisa jette jibbaaf mo'amte jechuudha jaalalaaf hin mo'amne sababni isaa namoonni si jibbanii haala jibbaatiin koomentii si kennan nama 5 nama meeqa baay'ee miti garuu namoonni si jaalatan immoo namoota kumaatamaan si ilaalan kana hundaa dhiisuun nan dhiisachuun kan kee ta'uu hin qabu. Ibinatoo namoonni si jibban baay'een ta'eyyuu waan ofii keetiitti amantee goota tokko namaaf jettee tasuma dhiisuu hin qabdu. Siif qofa osoo hin taane yaadni kun namoota abdii kutan ani yeroo baay'ee ani maraattuudha feesbuuk irra baay'ee taphadhaa. Baay'ee tokko baqachuun bakka waan amala koo keessa jecha namaa bakkee kennee nam eebelo akkanaan jedhe ilaaluwaan miisenjarii namaa yeroo baay'ee wantoota babbadanaa barreessan baneetu ilaalu jedheetiin bira darba namoota waan gaarii na barreessan garuu natti tola ammoo hamilee namatti godha garuu warri jechi namaa yaa hamilee nama cabsa garuu jecha namaaf iddoo kennite taanaan eessayyuu ga'uu hin dandeessu. Sareesitti dutti hundaaf yoo akkana yoo gulufte yookiin bakka geette wayii makmaaka wayii jira bakka yaadde ga'uu hin dandeessu. Kanaaf jecha namaa miilaan irra gadichichaa jechuudha akkatti
jechaa bira darbaa hojjechuudha. Kaayyoon kan kee akkatti galma ga'a jechuudha. Warroota abdii kutuun mara keessaniyyuu jechuudha. Jechi namaa yeroo baay'ee anaan xiiqii keessa na galcha dhugaa. Jechi namaa anaa yeroo baay'ee xiiqii keessa na galcha malee wanta gochuu heduu sanarraa duubatti nan deebisu. Taasuma jechuudha. Takkaa jecha namaaf jedhee ebeela akkasumaan jedhee kophaa kiyya taa'ee jecha namaaf bakkee kennee wannaa hin jedhu. Yaa ofitti amanamummaadhaan deemuutu caalaa jechi namaa taasumayyuu duubatti nama deebisuu hin qabu jechuudha. Namni kamiyyuu jechuudha. Adaaduma waa barachaa deema, waa wannachaa deema. Fakkeenyaaf namoonni tokko keessumaafiyyuu warroota yuutuubarii hojjetan jechuudha. Dafanii namni yoo hin jajjabeessin, dafanii sabskraabii yoo hin argatin, dafanii viyoo hin argatin, dafanii abdii kutan namni nun jaalanne jedhanii jechuudha. Namoonni kamiyyuu yaali namni si jaalate yookiin immoo jecha takka namni koomintii jalatti siin jedheef dhiistee badoo osoo hin taane yeroo deddeebii yaali. Innaa yaali keessa bakka tokko ga'uu dandeessa jechuudha. Anaan amma fakkeenyaaf dura jechuudha. Ani yuutuubii za'eetuma eegalee yuutuubii za'ee jechuun yuutuubiin akka qarshii namaa kaffaluyyuu ani beeku ture gaafa yuutuubii irra za'ee eegalu. Namoonni baay'een waa adda addaa jedhan atis biizinasa eegalte yeroo an feesbuuk irratti sheerii godhu gaarabbi namoota akkasuma jedhan baay'ee jiranii. Iskiriipshuutti faa godheetiin lafa kaa'aa beektan yeroo tokko gaafa guddadhe akka tasaa yuutuubiin koo guddate namoota sana agarsiisuuf za'ee jechuudha. Iskiriipshuutti godheetiin ol kaawwadhe namoota jechoota adda addaa babbadanaan jiran jechuudha. Atis biizinasii eegalte atis yuutuubiin jechi qarshiidhaaf miti namni kan wannaa jedhu. Ani miidiyaa irratti taphachuu akkanumaan jaaladha. Yoo naa kaffalee garuu yuutuubii yoo qarshii namaaf kaffalee malee garuu maaltu nama sanaan gubame. Namoonni tokko jechoota babbadaa warri yuutuubarootaan jedhaniif yuutuubiin qarshii akka namaaf kaffalu namoonni beeka. Inni naafan namoonni tokko uumama inaafaa qaban. Bakka jaalatanii osoo hin taane uumamaan inaaffaa qaban. Namoota akkanaaf immoo iddoo kennanii yuutuubii waan hojjetu kaayyoo keetirraa duuba deebiin macheen kun waan hin taane. Innaa kana siniin jedhaati hunduma keessan warroota yuutuubarii hojjettan warroota yaada babbareedaadhaan as baatanii hojjechuuf yaada qabdan jechoonni namaa duubatti sin deebisaa jiru. Tasumayyuu kun ta'uu hin qabu maal taatanii waan tokko yeroo hojjetu ofitti amanii duruma bahi malee jecha namaaf asin bahi namni hundimmoo na jaalata jettee tasuma hin yaadi. Akkuma namni nama jaalatu kasi jibbus jira. Akkuma hojii kiyya namoonni jaalatan jiran kan jibbus jira jedhiiti dursa mataa kan kee of amansiise dursa jechuudha. Gaafa of amansiiste ammootu wantoota badaasan nageetiif yoo argite baay'ee sin ajaa'ibu jetteetu bira darbitaa jechuudha. Kanaaf hunduma yuutuubarootaaf yaadni kiyya kana. Akkasuma please yuutuubaroonni ijoollee haaraa dhufan jajjabeessaa sheer godhaa fi maal rakkoo qaba. Anaaf sheer naaf hin godhina. Ana rakkoo hin qabu. Garuu ijoollee waa baay'ee hojjetuu danda'antu jira. Baay'ee gubazii fa'a ijoollee biyya keessaa fa'aadhaaf sheer godhaa fi please yeroo baay'ee yaada wantoota akkana kan nan jedha. Maaliif haa guddatan akkuma keessan maal rakkoo qaba yoo sheer gootanii fi feesbuukii qofa irratti osoo hin taane yuutuubii keessan irratti sheer osoo gootanii fi jechuudha. Ijoollee waan gaarii hin hojjetan jedhanii yaaddanii namoota zim jedhee sabskraabii kadhatu osoo hin taane namoota hin hojjetan tanii yaaddan intini isaanii jala galtanii yuutuubii isaanii jala galtanii ilaaltanii namni kun waan gaarii hojjeta yoo jettan irratti argitan jechuudha. Waan gaarii osoo sheer gootanii fi jabeessitan isiniin jedha. Waan hundaa fi yuutuubaroonni jechuudha abdiin guutina. Keessumaa fi yuutuubaroonni guruppiidhaan isin ijoollee akkuma mustariyaa abbaa warraa mustariyaa hundumti keessan guruppiidhaan hojjettan sun dhugaa rabbi baay'ee natti toltanii yaadni isin dabarsitan akka diraamattiinis ta'ee liivii keessan isuma sirriillee agarsiisaa jechuudha. Laayivii keessan jechuudha laayivii keessan isa sirriillee agarsiisaa akka diraamaallee gootanii wantoonni isin hojjettan hundumti keessanuu baay'ee namatti tola. Dhugaa baay'een jaaladha. Baay'een isin ordofa jechuudha hunduma keessanuu. Kanaaf immoo jechoonni namaa tokko duubatti isin deebisuu hin qabu jechuu barbaadanii har'a kanuman jedha. Yaa kanoo jechuun jechi kiyyaa abdii hin kutinaa jecha namaatiif jechi namaa immoo isin cimsuu qaba. Kaayyoo keessaniif duubatti kaayyoo keessan duubatti deebisuu hin qabu jechi namaa ani jecha namaa bakkee hin laaddu. Atis bakkee hin laatin wanta hojjettuuf itti cimii hojjedhu isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha hordoftoota keenkoo. Sabskraabii godhaa isin anaaf sabskraabii godhaa hordoftoonni kan kunaa biraaf sabskraabii
qalliidha. Nama yuutuubarii argitan yuutuubarii Oromoo kan argitan hundayyuu ishee deemtu san xaqqoo ittiin kafaltu waan ta'eef jechuudha. Na baay'ee sin jaaladha. Love you. Hundumti keessanuu wal jaaladha ittiin kafaltan okkee jaalalallee jechuudha.